بانكين كينيا بانكين إسلاما بانكين هجرة مسلموتا تجاجلو سبونسر قويا هراتي يرو فيدم نوان فيدم نكيستي درسا كنودان بانكي كينيا كانت فيدمنا الله أكبر الله أكبر Ega waraanni howe musliimoonni injifannootti dhiyaatanii namoonni xiqqoon bakka nabiyyiin gad hin dhiisinaa jedhan gad dhiisuun bakka sanaa waraanni musliimootaa cabe. Qureeshoonni bakka sana qubatanii musliimootatti marsan balaan guddaanis uumame. Mushrikoonni carraa kanatti fayyadamanii rasuula miidhuuf itti dacha'an. Kun miidiyaa barakaati. Miidiyaan barakaa yeroo hundumaa ergaa barakaa qabu qabatee isiniif dhiyaata. Isinis miidiyaa keessan subscribe, like, share gochuudhaan bira dhaabbadhaa guddifadhaa isiniin jedha. Ergaan amma bifa gaafiif deebiitiin nu darbee jedhee ergaa guddaadha. Jalqaba irratti haalli namni hiika milkaa'ina jedhuuf qabu daldalaas haa ta'u, dargaggeessas haa ta'u, barataas haa ta'u milkaa'ina waan jedhuuf hiika akkamii qaba? Inni daldalu manuma ijaarrachuu, fooqiidhuma wayii ijaarratee makiinaa manaa bitachuu milkaa'ina taasisaa. Inni immoo qote bulaan lafa hektaara baay'ee wayii qabaatee qonnaa guddaa wayii qabaatee qonnaa sana argachuutu milkaa'ina si'a. Inni immoo ilmi baratus aalima ta'ee daawaadhuma godhee salaata salaachisee akkas jechuu milkaa'ina se'uu danda'a. Milkaa'inni dhugaa Rabbiin nuuf hime immoo jarri kun waan yaadan argachuudha jechuudha akkuma walii galaatti. Wanti amma dargaggoon yaades, abbaan qabeenyaa yaades, aalimni yaades waan yaadan argachuudha. Rabbiin immoo milkaa'ina dhugaa maal nuun jedhee faman zuhziha anin naari wa udkhila aljannata faqad faz. Namni ibiddarraa najaa ba'ee jannata seensifamee jedhee milkiin kana caala hin jiru jedhee milkii isa dhugaa Rabbiin Qur'aana isaatiin nuu hime kana warra argatu Rabbi nu haa taasisu. Aamiin. Kanaaf irra deebi'uudhaan ispoonsara nuu ta'anii bishaan nuu dhiyeessuudhaan waan adda addaa nuti itti haajomnu. Baankiin keenya baankiin Islaamaa baankiin Hijiraa musliimoota tajaajilu ispoonsara guyyaa har'aatii yeroo fayyadamnu waan fayyadamnu keessatti dursa kennuudhaan baankii keenya kanatti fayyadamna. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Amma sagantaan nuti akka walii galaatti qabanne keessaa sagantaa xumuraa tokkotu hafaa. Kanaaf haga sa'aatiin 6 gaara asii baanee olii gadi deddeemna taanaan utuu bakka masgiida naannoo keenyaa hin gahin faa zuuriin ga'uu danda'a. Asumatti salaannee baana bokkam. Asumatti salaannee baana miti. Sagantaa koo seenaa sila dabarsaa ture waa xiqqoo qofatu haftee gara xumuraarra gaheera waan ta'eef isii isinii fixeen. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yeroonis akkasuma jedhaa fagaate. Nabiyyiinis sallallahu alayhi wa sallam sahabota isaanii waliin godaansaan gara Madiinaa dhufanii dargaggoo kanatti dabalaman. Qureeshonni eega nabiyyiin gara Madiinaa dhufaniis gocha jaraa kana hin dhiisne. Muslimootaan loluufis waraana leenjisuu eegalan. Akka carraa ta'ee lolli Badrii banamuun injifannoo muslimaatiin goolabame. Allahu Akbar! Lolli Uhudis ga'ee jennaan nama baandiraa muslimaa baatu godhanii rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dargaggoo kana filatan. Innis dirqama kana fudhatee waraana seene. Eega waraanni howe musliimoonni injifannootti dhiyaatanii namoonni xiqqoon bakka nabiyyiin gad hin dhiisinaa jedhan gad dhiisuun bakka sanaa waraanni musliimootaa cabe. Qureeshoonni bakka sana qubatanii musliimootatti marsan balaan guddaanis uumame. Mushrikoonni carraa kanatti fayyadamanii rasuula miidhuuf itti dacha'an. Dargaggoon kun baandiraa isaa qabatee lola isaa itti fufe. Allahu Akbar jechaa musliimoota jajjabeessuu eegale. Sagantaan keenya inni hafee namni milkaa'inaaf karaa jalqabee gufuu akkamiiti isa mudachuu danda'a waan akkamii bira darbee milkaa'uu danda'a isa jedhu Ustaaz Ahmad Badruu